Otolle uleen jebe kana baskadan chaku. Otolle uleen jebe kana baskadan chaku. Beka insa kunne male senani yesan kabu. Aduga kaba nanu sijalate angka berawang baru kangkok cari mali. Seenaa nagaan boqochuu goota keenya Dr. Artiist Alii Birraan wal qabatee seenaa gabaabaa bara jireenya isaanii keessatti raawwatan isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu jecha sabskraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaa. Waa'ee goota keenya Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa barreeffamni nuuf barraa'ee seenaan nuu katabamee hayyuun kitaabatti maxxansee otoo hin taane dhiigaa fi lafeen Oromoo fi Oromootaa sirriitti ni beeka. Aliin weellisaa jabaa gaanfa Afrikaa mootii muuziqaa Oromootiin yeroo afaan Oromoo dubbachuun barreessuu fi weellisuun yakka caalu ta'etti gara saba carraa aartii hin dhaqqabneetti Aliin as bahee dhufe. Birraan bari'e jechuun ragaa birraan muuziqaa Oromoof bari'uu isaa raajuun afaan saaqqate. Dooktara kabajaa Artiist Alii Muhammad Muusaa maqaan isaa guutuun kan dhalootaan moggaafamee fi Alii Muhammad Muusaa jedhama. Gootni utubaa muuziqaa Oromoo ta'e kuni caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Dirree Dawaa ganda Qoree bakka jedhamtutti dhalate. Haatii fi abbaan Alii Muhammad Muusaa bakka garaa garaatti dhufanii magaalaa Dirree Dawaa keessatti wal arganii. Abbaan isaa obbo Muhammad Muusaa aanaa gaara mul'ataarraa, haati isaa aadde Faaxumaa Alii aanaa Jaarsoorraa hojii barbaaduuf jecha gara magaalaa Dirree Dawaa kan dhufan yeroo ta'u maarree hojii barbaachaaf magaala keessaa oliif gadi yeroo jooran daandiin walitti isaan fidee wal baranii. Obbo Muhammad Aliin barnoota afaan Arabaa argatanii turanii afaan Amaariffaas dubbachuu ni danda'u. Wayita sana magaalaan Dirree Dawaa reefuu guddachuuf tattaaffii irra jirti. Daandiin baaburaa magaalittii keessaas hojjetamaa jira. Abbaan Aliis barnoota waan qabaniif carraa argatanii hojii daandii baaburaa keessatti qacaramuun hojii argatanii. Yeroo kana haati Alii aadde Faaxumaa Alii kan karaan walitti isaan fide jaallaan booji'anii wal fuudhuuf carraa argatanii bara 1946tti warroomanii haadhaa fi abbaa manaa waliin ta'anii. Dooktara kabajaa Artiist Alii Muhammad Muusaas gara addunyaatti kan dhufe caamsaa 26 bara 1948. Guyyaa kana namni kana beekuu yookiin immoo raajee argamuu dhibus biiftuu guddaan tokko artii Oromoof dhalate. Jireenyi Aliis bakka har'a ga'e kanarra ga'uuf daandiin wal qixxaataan hin turre. Haatii fi abbaan isaa Aliin dhalatee waggaa 3ffaa isaaniitti gargar ba'anii. Akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti bara 1952 jechuudha. Aliinis jaalala haadhaa fi abbaa dhandhamatee osoo hin quufiin jireenya biraa eegaluutiif dirqame. Yeroo sanatti gaarii fi hamaa gargar baasee beekuu baatus abbaan isaa galii waan qabuuf isa waliin jiraachuun murtoo taatee daa'imni jaalala haadhaa osoo hin quufiin jireenya addunyaa kanaa tokko jettee haadha malee gufuun simatte kuni eessa ga'uu danda'a? Maalis ta'uu danda'a laata? Waan namni salphaatti tilmaamu wallaansoo jireenyaa mo'achuu qofadha. Aliin garuu nama sanaa olii ture. Aliin abbaa isaa waliin jireenya itti fufee haati isaa aadde Faaxumaan erga abbaa Aliirraa adda baatee heerumtee ijoollee durbaa 3 godhatteetti. Abbaan Alii garuu erga aadde Faaxumaarraa adda bahee gaa'elli kanaan booddee funyaaniin haa ba'u jechuun ilma isaa
kunuunsaa hojii daandii baaburaa keessaa hojjechaa jireenya itti fufe. Otuma kanaan jiranii Aliin sammuunis qaamaanis guddachaa dhufe. Aliin yeroo baay'ee waa'ee haadha isaa yaada. Umurii daa'imummaatti waan gargar baheef haadha isaa hin beeku ture. Kanaafis guyyaa tokko umriin isaa waggaa 11 yeroo guutu abbaa isaa teessisee abbaa haati koo eenyudha eenyutu na dahee jechuun gaaffii garaa nama nyaatu abbaa isaa gaafate. Abbaan isaas umrii isaa kanatti sammuun isaa qabamuu akka hin qabne yaadee itti qoosaa Alii ati jilba koo keessaa baate jedhee deebii abbaa isaa kanatti baay'ee aaree ka'ee biraa deeme. Deemsa keessa garuu garaan haadhaa nama hin teessisu waan ta'eef haadha isaa barbaadee argateera. Jireenyi weellisaa jabaa kanaa qormaataan kan guute ta'us Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraa carraa barnootaa barachuu magaalaa Dirree Dawaatti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Li'uul Mokonnon jedhamutti barnoota hanga kutaa 6ffaatti barate. Mana barumsaa afaan Arabaas galee afaan Arabaa baratee ture. Booda garuu carraa argatee gara magaalaa Finfinnee dhufuun mana barumsaa Kaateediraalaatti barnoota isaa sadarkaa 2ffaa xumure. Aliin umriin isaa ganna 13 yeroo ta'u carraa gara artiitti makamuu argatee sanuu yeroo dukkanaa sana carraa artii Oromootti makamuu argachuun baay'ee dhiphaa bara ture. Haa ta'utii garuu namni waan uumameef karaa kamiinuu itti bahuun hin hafuuti. Bara 1961 hawwisoo seenaa muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa qabu afran qallootti tokko jedhee makamuun jireenya muuziqaa eegale. Aliinis yeroo jalqabaaf sirba itti waltajjii ba'ee beekame sirba birraadhaa bari'ee ililliin urgaa'ee jedhe ture. Sirbi kunis baay'ee jaallatamuu birarra darbee maqaa dhaloota isaallee gara Alii Birraatti jijjiirsise. Sirbi birraadhaa bari'ee sagalee muuziqaa of keessaa qabuun alatti ragaa artii Oromoof birraan bari'uusaa lallabuu of keessaallee ni qaba. Barri sun bara artiin Oromoo ukkaanfamee dhufuun Aliif carraa barnootaa duraan hanga kutaa 6ffaatti qofa barate akka itti fufu isa taasise. Mana barumsaa Kaateederaalaa jedhamutti barnoota sadarkaa 2ffaa barachuun xumure. Finfinnee yeroo turetti Aliin kennaa ittiin dhalate hojii artii kana hojjechuun itti fufe. Akka carraa ta'ee Aliin yeroo gara magaalaa Finfinnee dhufe nama quuqama Oromummaa qabuu fi hojii muuziqaa jaallatu Ahmed Taaqii jedhamuun waliin wal bare. Ahmed Taaqiinis nama afaan Oromoon weellisee arguu isaatti gammaduun Aliin jabaatee akka weellisuuf gitaara bitee kenneefi. Gochi Ahmed kun Aliif haamilee guddaa ta'e. Afaan garaagaraatiinis Finfinnee keessatti sirbuu itti fufe. Afaanonni afaan Oromoon alatti Finfinnee keessatti ittiin weellisaa ture afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Sumaalee fi afaan Arabiffaa turanii. Sochii aartii Aliin afaan garaagaraatiin weellistu kanatti namoonni baay'een gammaduu eegalanii. Namoota hojii isaa kanatti gammadan keessaa tokko nama Iyu'eel Yohaannis jedhamu yeroo ta'u, Iyu'eel yeroo sana hoogganaa baandii Kibur Zabanyaa ture. Kanumarraa ka'uun Aliidhaan Iyu'eel miseensa Kibur Zabanyaatti akka inni dabalamu taasise. Aliifis daandiin aartii kun amma toora galaa dhufe. Miseensa Kibur Zabanyaatti makamuu isaatti artistoota gurguddoo kanneen akka Maamud Ahmed, Xilahuun Gassasee fi Buzunesh Baqqalaafaatti makamuun gara galaana muuziqaatti seene. Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraan erga miseensa baandii Kibur Zabanyaa ta'ee booda magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii gurguddoo akka Hagar Fiqirii fi Raastafar Tiyaatirii keessatti weellisaa ture. Gara kutaalee biyyattii naannolee garaagaraatti deemuunis weellisuun biyyoota alaallee deemuun weellistoota jajjaboo waliin wal baruu waltajjii tokko irratti waliin weellisuuf karri banameefi. Fakkeenyaaf gara Sudaanitti imalee weellisaa beekamaa biyya Sudaan Mohaammed Wardii waliin waltajjii tokko irratti waliin weellisaniiru.
aartii Oromoo keessatti kan jalqabaati. Aartiin Oromoos hacuuccaa fi dhiittaa uummata Oromoo irra ga'aa tureen yeroo laalamu dhuguma sadarkaa kanarra ga'uun abjuu ture. Albama jalqabaa kana keessatti sirboonni baay'ee jaallatamanii fi beekaman kanneen akka Yaadiin, Asaabalawoo, Ammaallee fi Gammachuu keessatti argamu. Kana malees albama isaa kana keessatti sirboonni afaan biroo weellifaman afaan Sudaan kan akka Alhabiib Weenii fi sirba Hararii kan akka Idanqaal of keessaa qaba ture. Albamni kun namoota hedduutu bari'e. Erga albama kana hojjetee booda dhiibbaan gama mootummaan itti heddummannaan biyyaa ba'uu yaade. Osoo biyyaan baheen dura hiriyaasaa akka lubbuutti jaallatu nama akka inni weelluutti jabaatuuf gitaara bitee fi jajjabeessaa ture. Ahmed Taaqii loltoota mootummaan ajjeefamus dhagahe. Yeroo kanas Aliin baay'ee gaddee sirba yaa hundee bareedaa yaa fiixee bareedaa jedhu weellisee fi hundeen maqaa qabsoo Ahmed Taaqii ture. Sirba kana weellisee abbaa isaa mari'atee Aliin gara biyya Iswiidiniitti baqate. Akka gara biyya alaatti baqatuufis karra kan saaxee haadha manaa isaa turte. Haati manaa isaa lammii biyya Iswiidinii. Yeroo sanatti Itoophiyaatti dippiloomaatii Iswiidinii turte. Maqaan ishee Birgeettaa Aastroom jedhamti. Sirboota Aliin yeroo garaa garaatti waltajjii irratti weellisuun booji'amtee yeroo dheeraaf jaalala isaa of keessatti dhoksachaa turte. Yeroo hundaas Alii ajaa'ibsiifatti. Yeroo dargaggummaa isaatti Aliin nama dhaabbii toluu fi miidhagaa shamarran salphaatti jaalala isaan mo'amuu danda'u ture. Maarree dippiloomaatiin biyya Siwiidinii kunis jaalala ishee kana dhokfachuu waan dadhabdeef gara cabeetti haayaa'u jettee gaaffii jaalalaa Aliif dhiyeessitee fi Aliinis gaaffii kana yeroo itti kennee erga itti yaadee booda tole jedhee deebisee fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1985ttis gaa'ela ijaarratanii warroomanii. Yeroo rakkoo kanatti akka gara Iswiidinii deemuu haala mijeessitee fi ofitti fudhatte. Bara 1986 haati manaa isaa hojiin gara imbaasii Saawud Arabiyaatti jijjiiramte. Aliinis waliin deeme. Haa ta'utii garuu Saawud Arabiyaan jireenya Aliitiif hin mijanne ture. Kanaafuu gara Iswiidiniitti deebi'ee jiraachuu eegale. Osuma Iswiidin jiraachaa jiru bara 1988tti carraa barnoota muuziqaa aartii Akaadaamii Los Angeles USA'tti argate. Barnootaaf gara sanatti imale. Barnoota isaa bara 1990tti erga eebbifameen booda albama isaa biyya alaatti kan jalqabaa ta'e isaaf immoo albama lammaffaa kan ta'e maxxansee gabaarra oolche. Albamiin biyya alaatti maxxanfame kun Aliin akka sadarkaa idil addunyaatti akka beekamuuf qooda guddaa taphate. Kanumarraa ka'uun biyyoota alaa bakka hawaasni Oromoo jiru hedduutti deemuun weellisuus eegale. Uummatas jajjabeessaa ture. Dooktara kabajaa Aartistii Alii Birraan weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa, qindeessaa muuziqaa fi taphataa meeshaalee muuziqaa gosoota garaa garaati. Namoonni yeroo waa'ee Alii dubbatan inni weellisaa qofa miti, weellisaa oli. Sirboonni isaa namatti abdii horuu, waa'ee borii raaguu, miidhagina Oromiyaa addunyaatti himu, quuqqaa Oromoon qabu akka abidda dimameetti walaloo hiika dachaa qaban gargaaramee ibsata. Daa'imman Oromoo akka baratan, uummanni Oromoo akka tokkoomu umrii isaa guutuu lallabaa ture. Sirboonni Alii waa'ee isa darbee si yaadachiisu, sarraa keessa jiru sitti himaa, kan bore ammoo raagu. Keessumaa sirboonni isaa siyaasa Oromoo qajeelchuuf, quuqa Oromoo agarsiisuuf sirboota hedduu sirba. Yeroo tokko hawwisoo afran qalloo waliin gara Wallaggaa magaalaa Naqqamtee deemuun sirba
waa malli nu dhibee karaa bitaaf mirgaa haati keenya takka maaltu addaan nu baase jechuun waltajjii irratti weellisaan uummanni waltajjii sanarratti hirmaatee walitti bu'ee wal mararfatee tokko ta'uu isaa agarsiise. Aliin sirboota isaan akkuma Oromoo wal barsiisee wal mararfachiise Oromoon Oromiyaa akka eeggatu akka jaallatu akka tikfatu dhaamaa ture. Sirboota kanaaf sirba keessaa muraasni Siyyaade biyya koo, Siyyaade aaddee Oromiyaa, Awwaash nama hin ceesisuu, yaanni biyya ofii nama hin ceesisuu fi anis biyyaan qabaa kaasuun ni danda'ama. Sirboonni kun uummanni Oromoo Oromiyaa amma jirtu kana akka jaallatuuf akka tiksuuf akkasumallee akka mararfatuuf hubannoo guddaa uumaniiru. Kana malees sirboonni Alii uumama harka waaqaas ni dinqisiifata. Sirba isaa bareedaa uumaa jechuun waaqni akkamitti dachee kana bareechee laggeen uumee laggeen keessaa immoo qurxummiiwwan uumee bineelda manaa fi bineensota bakkee kana hunda walitti fiduun addunyaan kun akka bareedduu fi miidhagu agarsiisuu danda'eera. Jeneraal Taaddasaa Birruun uummanni Oromoo akka baratuuf qabsoo guddaa godhaa ture. Nama baratetu mirga isaaf falmata waan ta'eef Oromoon of kabajee Oromiyaa kabachiisee jiraachuuf barnoota argachuu qaba jechuun hanga aarsaa of godhutti qabsaa'e. Qabsoo Taaddasaan godhe kana mootiin aartii Oromoo Alii Muhammad Muusaa aartiin dabalee barnootaa ammas barnootaa kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa jechuun barnoonni kaayyoo Oromootaa isa tokkoffaa ta'uu akka qabu irra deebi'uun mirkaneesseera. Ijinaachaa bishaan keessatti wal argaa akkuma jedhamu Taaddasaan aarsaa ta'us ijji Alii fi ijji Taaddasaa wal argaa yaanni isaaniis wal dubbisa. Aliin uummanni Oromoo akka baratu hawwii guddaa qaba. Oromoon yoo barate mirga isaa sarbame akka gaafatan beeka. Of kabachiisisee Oromiyaas akka tiksu abdii qaba. Kanaaf aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabna jechuun dhaloota qubee qeerroof qarree har'a uumamee haamilee ta'e ture. Dooktarri kabajaa aartistii Alii Birraa jiruu baqaa biyya alaa erga ture booda gara biyyaatti deebi'uun konsartiiwwan gurguddaa gaggeessaa ture. Aliin jireenya muuziqaa keessatti badhaasawwan garaagaraa 30 ol argateera. Badhaasawwan kanneen keessaa gurguddaan badhaasa Torontoo Afrikaan Meerit Awaards akkanumallee badhaasa dooktorummaa kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa argatee jira. Hojii muuziqaa weellisaa Alii Birraa keessatti walaleessaa jabaan qooda olaanaa qabu Abubakar Muusaati. Abubakar walaleessaa jabaa qixxee hin qabne ture. Sirboota isaa hedduus kan barreessee fi isaa sirboonni Alii hanga ammaatti weellisee baay'inni isaanii ragaan qulqulluun dhabamus sirboota 260 ol akka ta'e himama. Weellisaa guddaa kana yeroo gabaabaa keessatti himuun ni ulfaata. Sirboonni isaa hagam yeroo irra deddeebiin dhaggeeffataman illee hin quufamani. Namoonni afaan Oromoo hin dhageenye illee baay'ee jaallatanii ni dhaggeeffatu. Kanaaf ammoo ragaan weellisaa beekamaa afaan Tigiriffaa weellisaa Abrahaam Gabramadiin gara ogummaa muuziqaatti akkan dhufuuf kaka'umsa kannaaf ta'e sirboota Alii Birraa akka ta'e dubbataa ture. Sirboota isaas yeroo baay'ee weellisaa akkan ture gaaffiif deebii ETV waliin taasiseen dubbatee ture. Aartiin biyya ijaaraa, aartiin dhaloota dammaqsaa, aartiin dargaggoonni akka baratanii fi haamilee ta'a, aartiin walitti dhufeenya hawaasummaa cimsaa, aartiin ispoortii jajjabeessaa. Kanaaf immoo ragaan dooktara kabajaa aartistii Alii Birraati. Walleessaa dhagahee kan galaana yaadaan hin liqimfamne, kan sagalee isaa kiiloleen hin booji'amne, kan muuziqaa Oromootti hin gammanne jira jechuun ni ulfaata. Aliin weellistoonni Oromoo akka cimaniif jajjabeessaa ture. Tibbana kana kitaabni seenaa weellisaa jabaa Afrikaa kanaa himu Dooktar Suraafeel Galgaloon barreeffames eebbaaf dhaqqabeera. Dooktara kabajaa aartistii Alii Birraa nama aartiif dhalatee aartiif jiraatee umurii ganna 14tti birraadhaan baree jechuun muuziqaa Oromoof birraan bari'uuf hanga guyyaa kaleessaa 9 nama ragaa ba'edha. Weertuu afran qalloo dooktara kabajaa aartistii Alii Birraa.
umurii waggaa 74tti addunyaa kanarraa nagaan boqotaniiru. Aliin fooniin uummata Oromoo irraa adda ba'e malee hafuuraan garuu bara baraan jiraata. Hanga Aliin Oromoodhaaf godhe Oromoon Aliidhaaf hin goone. Haa ta'uutii garuu jalqabaa kaasee hanga lubbuun isaa darbitutti jaalatamaa, hawwamaa, gooteeffamaa, seeneeffamaa nama jiraatee du'edha. Lubbuun goota keenya Dooktara kabajaa Aartiist Yaalee Birraa Rabbi biratti jannata firdoosaa argattu.